Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. Kabajamtootaaf jaalatamtoota hordoftoota chaanalee keenyaa dhiiraaf shamarri kan biyya keessaa kan biyya alaa marti keessan irra deebi'uudhaan assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. Bakka jirtanitti nageenyi Rabbii waliin haa ta'u jecha guyyaa har'aa sagantaa gabaabduu kana keessatti seenaa ajaa'ibaa seenaa barnoota guddaa of keessaa qabu isiniif qabadhee dhiyaadheen jira. Mata dureen seenaa keenya guyyaa har'aa Nadaan Aishaatti himatte kan jedhu kutaa tokkoffaa ta'a. Barreessaan seenaa kana Dr. Iyaad Guneebii yeroo ta'u kan afaan Oromootti hiike obboleessi keenya Abdul Jabbaar Aliyiiti. Nadaan Aishaatti himatte. Nadaan intalli jedhamtu barnoota ishii Ameerikaatti xumurtee kolleejjii fayyaa irraa eebbifamtee baate. Gaheen ishiis haakima xiinsammuuti. Shaadiin kan waggaa lamaan ishii dursu fuudhaaf ishii gaafate. Innillee erga barnoota isaa kan haakima xiinsammuu Awustiraaliyaatti xumureen booda Nadaan intalli umurii 26 tole jettee Shaadii waliin wal fuudhanii yeroo hamma takka gammachuun dabarsan. Utuu badheessi jaalala isaanii hin turin jireenyi isaanii gama hawwii hin milkoofne kan yeroo dheeraatti jijjiiramte. Guyyaa tokko hojii irraa daftee galtee Shaadiin yookaan abbaan warraa ishii hin deebine ture. Nadaan kutaa kitaabaa seentee waraqaa fi qalama fudhattee barruu eegalte. Qabxii tokko haga 23tti barreessuu eegalte. Qabxii tokkoffaa akkas jechuun eegalte. Shaadiin na cufa akka na jaallatu naaf hin ibsu inumaa jaalala inni naaf qabu shakkuun jalqabe. Yeroo tokko dhibameen ture inni naaf rifatuu isaa natti hin agarsiisne. Tajaajila addaas naaf hin goone. Guyyoota laguun aadaa natti dhufu xiqqoo ni dhiphadha ture. Inni waa tokkos iddoo naaf hin qabaatu. Waldhaanaa xiinsammuu waan ta'eef waan natti dhagayamu beekuu waliin. Dubartummaa kootiif iddoo kennuu koo narratti tuffata. Kabaja dhabuu koo natti agarsiisa. Waan dhimma kiyyatti deebi'uuf dantaa hin qabu. Yeroo tokko hamartiin haati koo diinaara 1,000 bittee naaf kennite cabee akka naaf tolchu gaafadhe. Ji'oota hedduuf fuuldura isaa teessoorraa hin buune. Yeroon yaadachiisu hundaa har'a bore qofa naan jedha. Ofittummaa qaba. Narraa of caalchisa. Yeroo garii lamaan keenyaayyuu wal bira dalagaarraa turree dhufna. Nyaanni mana keessa hin jiru. Tarii yoo waahilli isaa isa waame ka'ee baya dhimma kiyya hin qabu. Yeroo inni na waliin dabarsu kan gammachuuti miti. Yeroo yaadaan tamsa'aadha. Qaamaan walitti dhiyoo yaadaan adda fagoo taane dabarsina. Rakkoolee iddoo dalagaatti isa mudatu gara manaatti geessa isa waliin tasgabbii hin argadhu. Kanuma waliin gammachuu isaa naaf hin qoodu. Yoo dhimma tokko irratti haasa'a wayii itti dheeressee waliin haasa'e na harkatti kuta. Akka gabaabsu na gaafata. Gaaffii heddummeessuu kiyyas ni hibata. Na hifatuu jalqabe. Kana hunda yeroo godhu garuu waahillan isaa dubartootaa kan bakka dalagaa waliin yeroo gaarii qaba. Fakkeenyaaf konkolaataa keessatti utuu na eeguu daqiiqaa 2 yookiin isaa ol yoon irraa ture ni aaraa ni dallana. Yeroo tokko garuu waahilli isaa daqiiqaa 15 irraa turte. Yeroo isiin nifama jetteen inni lakki homaa rakkoo hin qabu jedhe deebiseef. Yeroo tokko mobaayila isaa fuudhee barreessituu yookaan sekireetarii isaatti ergaa tokko erge. Yeroo hedduu ergaa good morning good night jedhu waan hinaafeef akka hin ergine akeekkachiise. Inni irratti erga hubateen booda natti dallanii guyyaa hedduuf naan oode. San booda paaswordii mobaayilii isaa na jalaa jijjiire. Akka waan maalummaan kiyya isa keessaa haqamee dhokateetti natti dhagayamuu eegale. Nama afootti dadhabinaa fi bakka ofii dhabuu kootu natti dhagayame. Hinaaffaa koo yaada hamaadhaan naaf deebisa. Akka ani waahillan waliin haasawatti gamu akkan isaanitti qalbii laafu na fakkeessa. Yeroo dalagduun boqonnaa jirtu mana keessatti na hin gargaaru. Garuu inni mirga dubartii fi miidhama jaraa irraa barreeffama poostii godhaa oola. Yeroo mana qulqulleeffannaa seene utuu hin tolchin xuriifaa dhiisee baya. Akka ani dalagaa kana hundaa raawwadhu narra fedha. Maaliif? Walqixxummaa dhiiraa fi dubartiitti amantaami garuu? Booda kana sigaaraa aarsuu waan eegaleef hafuura isaarraa cinqamuun eegale. Waan xiqqoo maraaf cinqamuun eegale. Maaliif? Anaaf hin tottolfanne akkuma namaaf tottolfatutti. Isarraa fagaachuu filachuun jalqabe.
Rakkoo shaadii guddoo keessaa inni nama afootti, nama gaarii, nama jaalalaa of fakkeessa. Garuu gaarummaan isaa ana biratti ni laamshaya yookaan ni dhabama. Dalagaatu natti baay'ate, bu'aa bayii jireenyaati jedhee irra dibee na amansiisuuf yaala. Nama biraa waliin haala dalagaa isaatiin gaarummaadhaan waliin jiraachuun dirqama akka haakimatiin sammuusi jechuu naaf hima. Jireenya isaarraa kan ani himuu qaanfadhutu jira, hedduu isaa hammeessiti waan ta'eef. Hidhata jidduu keenyaa hamaa kanarraan ka'ee quunnamtii keenya kan fedhii uumamaa irraa baqachuu eegale. Waan qaanyii tokko dalagaa jira waan natti fakkaateef. Laafina isaa na afootti mul'ifatu irraa ni boona. Inumaa humnaa ol narratti of tuula. Waan laafina isaa mul'isu yoo mudates qaama jajjabinaa fi injifannoon natti of dhaada. Anis dhimma isaatti dantaa dhabuun eegale. Waan hunda keessatti faallaa isaa ta'uun jalqabe. Waan tokkonis isa fakkaachuu hin barbaanne. Ogeettii xiinsammuu ta'uu koo waliin xiinsammuun koo isa biratti dhibamaadha. Isarraa adda bayuun gaafadhe. Inni garuu waan anaaf bite kan maqaa kootti hin deebisin tokko akkanaaf hin hayyamne naaf hime. Saahibban tiyyaan mari'adhe. Tarii jara biraa furmaata argadhaa jedheen yaade. Garuu isaanis wal caala malee rakkoo akka kootii himatan. Iddoo tokko tokkotti soso'iinsi jireenyaa wal caalus isaanis akkuma kooti. Garuu an shamarree Aishaa jedhamtu takka kan dur jiraatti, kan abbaan warraa isii Muhammad sallallahu alayhi wasallam ergamaa rabbii ta'e takka yaadadhee seenaan jireenya isii kan gadaa keenyaa kanaan hedduu wal faallaa ta'uu dhagaye. Gama hulaa seenaatiin ishii wal quunnamee isii waliin mari'achuuf itti dhufe. Garuu amala ishii fi abbaa warraa ishii ittiin qanani'aa turan dhagaye jira. Ammoo waan garii kan qaanfadhu hin gaafanne. Rakkoo anaa fi shaadii jidduu jirtuun walitti madaalee ilaaluuf gaaffii san fakkaatu lakkoofsaan Aishaa gaafadhe. Deebii Aishaan kennite kutaa itti aanutti itti fufna insha Allah.